Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa ga'u har'a haasofnu utubaa torba kanaan dura ani dhiyeesse irratti uummanni Oromoo akka biyyaatitti akka uummataatti dhiyaachuudhaaf wanni isa barbaachisu torban haasa'e keessaa tokko waa'ee diinagdee ture. Har'a waa'ee diinagdee san irratti hundoofnee raawwanneet haasofne jechuudha. Kana yoo haasofnu utubaa 5 diinagdeen uummanni Oromoo irratti ijaaramu, irratti dagaagu, irratti guddachuu isarra jiru irratti hundoofne haasofne jechuudha. Kana yoo haasofnu bakkee irraa kaanuu qabna. Tokkoffaa wanni ani har'a haasa'u hanseena irratti hundaa'e miti. Waggaa 25 darbe rakkina argine irratti, wanna nu qunname irratti, rakkina uummanni keenya keessa darbe irratti hundoofnee raawwanne. Rakkinni kun hidhamuun nama keenyaa, ajjeefamuun nama keenyaa, lafarraa buqqa'uun nama keenyaa, hiyyoomuun nama keenyaa, biyyaa baqachuu biyyaa baduun nama keenyaa dhaabbachuu waan qabuufi rakkina waggaa 25 nu qunname irratti hundaa'eeti har'a haasa'u jechuudha. Lammaffaa haasofnin utubaawwan 5 diinagdeen uummata Oromoo irratti ijaaramuu qaba jedheetoo akka yaadonna godhe tokko keessaa inni guddaan isaa politikaan Oromoo gizee baay'ee hookan aaran hookan minqaarsa irratti hundaa'eet deema. Politikaan mirqaanatis, politikaan aaratis uummata Oromoo fiixan baasu. Politikaa yaadarratti eessaa keenyatti eessa geenya, eessaa kaanitti eessa geenya han jedhu irratti han hundaa'e ta'uu isarra jira jechuudha. Kanaafuyyuu yaadawwan qabxiin 5 utubaan 5 diinagdeen uummata Oromoo irratti ijaaramuu qaba jedhee amma lafa kaa'u kun haan hundaa'u tokkoffaa rakkina amma keessa darbaa jirru politikaa mirqaansatii fi politikaa aaraa kana keessaa baanee politikaa yaadarratti ijaarame akkasitti garasitti akka dabarruuf jechuudha. Kuni mikniyaata yookaan riizinii lammataati. Sadaffaa uummanni Oromoo amantiidhaan ta'ee, politikaadhaan ta'ee, naannoo irraa dhufe irraa ta'ee afaan inni haasa'u afaan Amaariffaa haasa'ee, Tigriffaa haasa'ee, Oromiffaa haasa'ee waan addaan jiru hin qabu. Naashinaal intarastii isaati irratti qabxiiwwan ani ammaan gaditti kaa'u 5 kana irratti utubaawwan 5 diinagdeen uummata Oromoo irratti ijaaramuu, irratti dagaaguu, irratti guddachuu isarra jira jennee lafa keenyu kana irratti namni keenya akka biyyaatitti, akka uummataatitti, Oromoon Oromiyaa keessa jirus, Oromoon Oromoodhaan, Oromiyaadhaan ala jirus hundi isaatuyyuu rakkina kana keessaa bahuudhaaf yaadan ododdaan goriin akka hojjetu yaada taasisu jechuudha. Naashinaal intarastii keenya irratti namni Oromoon politikaa fe'ee haa geeggaru, OPDO haa ta'u, OFC yookaan dhaaba warra Dr. Mararaa haa deeggaru, yookaan dhaabbolee biraan ala jiran an biyya keessa jiran haa deeggaru. Wanni ani har'a haasa'u kun naashinaal intarastii uummata Oromoo hundaa wanna tuqu wanna ta'eef achirratti hundoofnee raawwanneet yaadawwan kana lafa keenya jechuudha. Afraffaa dubbiiwwan 5 ani amma utubaan 5 ani amma lafa kaa'u kun ani irratti hundaa'u rakkinni uummata Oromoo alaayis hin dhufu, ollaarraayis dhufee too hin hiikamu. Rakkina uummata Oromoo hiiku, Oromoo biyya jiru, Oromoo duwwaa ta'uu isaa akka uummanni keenya hubatee raawwateetoo humna isaa, qabeenya isaa, eenyummaa isaa cimsee raawwateetoo wallaaleetoo akka deemu godhuu barbaachisaa waan ta'eef. Akkaataa amma jirru kana keessatti
situation amma jirru kana keessatti uummanni Oromoo hunduyyuu han hubachuu sarra jiru. Oromoon Oromummaan akka dhaabatitti fudhatamee namni keenya walii mirmatee wal faana dhaabbatu malee namni dhaaba memberii 5 qabu, abaalii 5 qabu, kan 10 qabu, kan 1000 qabu ijaarramee uummata kana akkaataan inni rakkina amma jiru kana keessaa baasutti hin jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Uummanni Oromoo lixaa haga baatitti, kaaba haga kibbaatitti yaadawwan an amma lafa kaa'u kana irratti wal hubanneetoo proposaalii nan dhiyeessu kana irratti namni mari'atee walii hiree, walii sheerii godhee, walii mari'ateetoo yoo lafa kaa'e dubbiin kun dubbiin uummata Oromoo haniikkatu Oromoodhaan ta'uu akka hubatu godhuudhaaf jechuudha. Kanaan addatti dubbiiwwan an amma kaasu keessatti hanan yaadawwan lafa kaa'u kanaanan lafa kaa'usus uummata Oromoo nama biraati irratti kakaasuun alaamaa keenyas miti, alaamaa uummata Oromootis miti. Yaanni amma kaafne kun Oromoo abbaa qa'ee, Oromoo abbaa biyyaa, Oromoo abbaa qabeenyaa goosisuu duwwaa irratti han hundaa'e akka ta'e namni Oromoon hunduyyuu kana hubachuu isarra qaba, isarra jira. Isa duwwaa odoo ta'in warri kana dhaggeeffatan, warri sabni Oromoon taanes waa'ee Oromoo har'aan haasofnu 100% rakkina kana hiikuudhaaf, rakkina keessa jirru kana hiikuudhaaf han irratti hundeeffanneetoo jirru nama kaan irratti Oromoo kakaasuuf odoo ta'in Oromoo abbaa qabeenyaa, abbaa qa'ee, abbaa biyyaa goosisuu duwwaa akka ta'e hubachuu isarra jira. Oromoon immoo abbaa qabeenyaa ta'uu isarra hin jiru. Oromoon abbaa qa'ee ta'uu isarra hin jiru. Oromoon ijoollee isaa tira buluu isarra hin jiru waan jedhu yoo ta'e inni rakkina biraati. Kanaafuyyuu rakkinoota asiin olitti kaa'e kanatuyyuu wannan haasa'u kana irratti akkana haasa'u na dirqisiise jechuudha. Irran deebi'a rakkinoonni kun maalinni waggaa 25 waggaa 100 darbee rakkina Oromoo irra ga'ee miti haasofnu. Han ijaan argine, han keessa dabarre, han hundi keenyaa hubachaa jiru. Oromoon rakkina amma jiru kana keessa rakkina kana yoo amma odoo hiikin dhaloota dhufutti rakkinni kun yoo waan darbu ta'e abaarree nutti ta'a. Dhaloonni dhufu, dhaloonni biraa nu abaara jechuudha. Kanaafuyyuu Oromoon amma jiru xiqqaa guddaan beekan wallaalan rakkina kana hiikuudhaaf akkaataa irratti wal ijaaruu danda'u, akkaataa irratti wal qarqaaruu danda'u irratti xiyyeeffadheetoo haasaa jechuudha. Kanaafuyyuu miknyaannin irratti haasa'uudhaaf murteessa tokko kana. Han lammataa akkuma jedhe namni baay'een wanna seenaa jiruufan irra deebi'a. Miknyaanni lammataa hanan kana akkana haasa'u na godhe polotikaa mirqaansatii fi polotikaa aaraa keessaa ba'uun irra jira. Namni keenya aaretoo hin du'a, aaretoo hiriira hin ba'a. Garuuyyuu yoo manaa ba'u san yaada bilchaataa, yaada ijaarrame qabatee waan hin baaneef dhiigni isaa, du'iinsi isaa, saamamuun isaa, ajjeefamuun isaa, hidhamuun isaa uummata keenya sirriitti fayyadaan jiru. Polotikaan aaraa eessanuu nun ga'u. Polotikaan mirqaansatis akkasuma. Wanna xiqqishuu yoo nuti darbatan mirqaannee eegruun geenye. Yoo kana bira darbe mooyyuu akka saree lafee wayii yoo nuti darban ishii irratti yoo wal lolle rakkinni keessa jirru kun hin hiikkatu. Kanaafuyyuu yaannin asii gaditti dhiyeessu yaanni 5 diinagdeen uummata Oromoo irratti ijaarramuu qaba jedhee lafa gahaa jiru kuni, lafa kaa'uudhaaf deemu kuni rakkina kana keessaa akka nu baasu goosisa jechuudha. Sadaffaa ammas irran deebi'a. Oromoon akka Oromootitti amantiidhaan ta'ee, ilaalcha siyaasatiin ta'ee, wanna addaan jiru tokko hin qabu. Naashinaal intirestii isaati irratti jechuudha. Yes, lakki federaalizimiitu nu baasa, lakki biyya tokko akka duraanii sanitti kifilaagariitti deebinee buluu nurra jira jedhee Oromoon akka poolitikaatti taasisuu hin danda'a. Cibxiiwwan ani asii gadi kaasu kana dimokiraatii ta'ee, liberaalii ta'ee,
riipablikaanii ta'ee dimokiraatii ta'eetoo akka fe'etti of ibsuu hin danda'a uummata Oromoo keessatti. Amma garuuyyuu dubbiiwwan ani kaasu kuni poolitikaa miti. Poolitikaa yoo biyya qabaanne yoo akka uummataatitti yaannee galuu dandeenye haasofna. Amma garuu uummanni keenya qotee bulaan lafa isaatirraa buqqaa, hiyyoomaa, du'aa, hidhamaa akkaataa kanatti waan itti fufuu hin dandeenyeef uummanni keenya naannoodhaan odoo waliin qoodin, amantiidhaan odoo waliin qoodin, poolitikaadhaan odoo waliin qoodin, even afaan inni dubbatuun odoo waliin qoodin, afaan Amaariffaa dubbatee, afaan Tigriffaa dubbatee, afaan hanan kana jedhuuf uummanni Oromoo afaan Amaariffaa haasa'u hin jira, uummanni Oromoo afaan Tigree haasa'u hin jira, uummanni Oromoo bal'inaan immoo afaan Oromoo haasa'u hin jira jechuudha. Odoo wanna tokko waliin qoodin uummanni Oromoo ishuuwwan ani utubaawwan 5 diinagdeen uummata Oromoo irratti ijaaramuu, irratti guddachuu, irratti dagaaguu isarra jira jedhee lafa kaa'uudhaaf deemu kana irratti tokko ta'uu isarra jira jechuudha. Mikniyaanni afraffaan namni baay'ee wanna seenaa deemuuf kan irra deebi'aa deema dubbii kana dhiifama warri duraan seentanii. Mikniyaanni afraffaan uummanni Oromoo hubachuu isarra jiru. Rakkinni uummata Oromoo Oromoodhaan duwwaa hiikkachuu danda'a. Rakkina keenya keessaa harki 90 rakkina mataa keenyaan hiiknu. Rakkinni harki 10 nama kaan wajjin waan hiiknu ta'uu hin danda'a. Kanaafuyyuu har'a mulu ani irratti guutumaa guututti ani irratti xiyyeeffannee haasofnu rakkina olee kana uummanni Oromoo akkaataa irratti hiiku irratti hundoofnee raawwanneet kana goona jechuudha. Yoo kana jenne maalinni ree utubaan 5 irratti diinagdeen uummata Oromoo ijaaramuu qaba jenneetu lafa keenyu kun. Inni dura qabeenyi uummanni Oromoo inni guddaan inni bu'uuraa uummata Oromooti. Poolisiin diinagdee uummata Oromoo dhaaf ba'u uummata Oromooti irratti hundaa'u isarra jira. Kana gaafii 3 tokko olaa gaafan. Tokkoffaa yoo mootummaan naannoo Oromiyaa uummata Oromoo nagaasaa eeguu hin dandeenye, dargaggoon Oromoo bayeetoo yoo nagaan galuu hin dandeenye, ilmi dhalatee mana hidhaatitti yoo tortoru, ilmi dhalatee odoo hin guddatin hanguddate immoo mana barumsaatti yoo ajjeeffamu, karaa irratti yoo du'u, nagaa uummata Oromoo eegsisuu yoo hin dandeenye ikonomii uummata Oromoo ijaarra jedhanii too ana nagaa kiyya eegsisuu hin dandeenye qabeenya kiyya eeguu hin danda'u. Poolisiin akkasiin jiru. Kanaafuyyuu mootummaan naannoo Oromiyaa ta'ee uummanni Oromoo ta'ee naannoo hundaa dhaabboleen Oromoo ta'ee xiyyeeffannaan uummata keenyaa tokkoffaan nagaa Oromoo eeguudha jechuudha. Ikonomiin uummata Oromootiif ba'us poolisiin ikonomii uummata Oromootiif ba'u uummata Oromoo nagaa isaa eegsisu ajjeecharraa dhoobu du'arraa hambisu mana hidhaatii baasu Oromoon Oromoodhaaf yaaduu akka danda'u goosisuu environmentii san poolisii ijaaru ta'uu isarra jira jechuudha. Kana yoo jennu wanna lama wal gaafachuu nurra jira. Warri na dhaggeeffatan hundi keessaniyyuu kan of gaafadhaa isinis. Nu hunda keenya ana dabalatee warri keenya yoo mana barumsaatti nu ergan ilmi kiyya barateetoo deebi'ee boru akka na fayyadu akka na qarqaaru jedhanii raawwataniit qabeenyi isaanii hundaa odoo tokko nambifatin nurratti fixan. Erga barannee achi baane yoo eessa jirra? Abbooleen Oromoo of gaafadhaa. Haadholeen Oromoo of gaafadhaa. Ijoolleen teessan eessa jirti? Ijoolleen teessan han baratan, han doktara ta'an, han poolisii ta'an eessa jiran? Han wattaaddara ta'an eessa jiran?
isiniif hojjechaa jiranii, isiniif yaadaa jiranii, isiniif yaadaa jirraa, isiniif hojjechaa jirraa. Yoo hojjaa seenne hojjaa isi fayyadu hojjechaa jirra moo isin irratti hojjechaa jirra? Ijoolleen teenya eessa jettanii gaafachuu danda'u isinirra jira. Ijoolleen immooyyuu dhuguma abbaa keessaniif waa godhuu dandeessu. Ministeera ta'uu hin dandeessan, dooktara ta'uu hin dandeessan. Dhugaa yoo walitti haasofne mootummaa keessa hojjechuu hin dandeessan. Abbooleen keessan lafa isaaniitirraa yoo akka buqqa'an hin goone, eessumni keessan akka lafa isaatirraa hin buqqaane akka buqqa'u yoo godhuu dadhabdan, obboleessi keessan akka hidhamu yoo godhuu dadhabdan, akka hin hidhamne yoo godhuu dadhabdan, obboleessi keessan akka hin ajjeeffamne, obboleettiin keessan akka hin ajjeeffamne yoo godhuu dadhabdan, barumsi keessan maali? Wattaadarummaan keessan maali? Poolisummaan keessan maali? Barachuun keenya eessatti? Maalitti? Maal godhaa jirra? Maal keessa jirra? Biyya dhalannee keessatti guddanne keessatti rakkinni kun akkamitti babal'ateetu as ga'uu danda'e? Dhugaa yoo walitti himne rakkina nama biraati miti. Oromootu Oromoodhaaf ta'uu dadhabe. Abbooleen, haadholeen, obboleeyyan, eessumoonni, adaadonni ijoollee teessanii dhaggeeffadhaa. Ijoollee teessanii taasaa. Ijoollee teessanan poolisii ta'anii taasaa. Ijoollee teessanan wattaaddara ta'anii taasaa. Ijoollee teessanan mootummaadhaaf hojjetanii taasaa. Yoo nageenyi keessan hin eeggamne, yoo ijoolleen teessanan mana barumsaa jirtu isin barsiiftanii Oromoo duwwaadhaaf yaaduudhaaf, waa'ee Oromoo duwwaa haasa'uudhaaf namni yoo wanna du'u ta'e, namni yoo wanna hidhamu ta'e, barsiisuun keessan, guddisuun keessan maal inni? Mana hidhaatiif guddiftanii, ajjeechadhaaf guddiftanii, ajjeechadhaaf barsiiftanii. Kanaafuyyuu poolisiin diinagdee Oromoodhaaf ba'u. Inni durseetoo godhuu isarra jiru nagaa uummata Oromoo eeguudhaaf, uummata Oromoo ijaaruudhaaf, uummata Oromoo qabeenyi uummata Oromoo abbaa fi haadha ijoolleen abbaa kiyyaaf qabeenyi inni lafa kanarratti dhiisee deeme ana. Abboolee lafa jiran hunda isaaniitiifuu ijoollee isaaniiti qabeenyi isaanii guddaan horii miti, lafaa miti, midhaanii miti, ijoollee isaaniiti. Mootummaa naannoo Oromiyaa taatanii warri amma aangorra jirtan hundi keessanuyyuu, warri OPDO taatanii politikaa keessa jirtan hundi keessanuyyuu, yoo ijoollee Oromoo nagaa isaanii tiksuu dadhabdan, eenyu tiksitan? Eenyu eegdan? Bakka ijoolleen isaanii du'anitti ijoollee isaanii eeguu yoo dadhabdan, diinagdee uummata kanaa eeguu hin dandeessan. Kanaafuyyuu hanan har'a irra deddeebi'eetoo haasa'u poolisiin uummata ikonomiidhaan poolisiin diinagdee akka diinagdeetitti uummata keenyaaf bahu seentareen godhachuu isarra jiru. Haan bahuu isarra jirus Oromoodhaan Oromoo guddisuudhaaf bahuu isarra jira jechuudha. Haan uummata Oromoo seentariin goone, uummata Oromooti irratti fookasiin goone yoo ta'e, qabeenyi uummata Oromoo inni guddaan nama Oromoo ta'uusaa poolisiin hubanne yoo ta'e, poolisii miti sun. Karaan ijaaramaa oolu, ibsaan ba'aan oolu uummanni keenya yoo itti fayyadamne, uummanni keenya jiraatee yoo ittiin uummata keenyan hin baane yoo ta'e, wanni nu fayyadu hin jiru. Biyya faranjiitis deemnee karaa hin argina, garuu karaa uummata keenyaaf ijaaramee miti. Qabeenya magaala biyya ormaa keessa deemnee hin argina, qabeenya uummata keenyatii miti. Uummanni keenya akkas ta'uu isarra hin jiru. Hallammataa ijoolleen Oromoo irraa mana barumsaatitti ergamtan, mootummaa keessa jirtan, biyya alaa jirtan, uummata kiyyaaf maaliin godhaa jira jedhaa wal gaafadhaa. Bakka isin uummata rakkina uummata Oromoo hiikuudhaaf itti seennetti namni biraa rakkina uummata Oromoon hiiku. Kanaafuu
wal gaafadhaa, walitti haasaa. Ijoollee haga xiqqishuu gadi baaneetoo waa'ee Oromoo haasofnu kana duwwaa miti ijoolleen Oromoo han baratan. Kumaatama. Kun hunduu gadi bahee raawwateetoo abbaan kiyya maal keessa jira, haati tiyya maal keessa jirti, obboleessi kiyya, obboleettiin tiyya, eessumni kiyya, adaadan tiyya, akkawoon tiyya, akaakayyuun kiyya maal keessa jira jedhee namni wal gaafatee wal hubachuu isarra jira. Poolisiin diinagdee irratti mootummaan Oromiyaa baasus achirraa kanarraa calqabuu isarra jira jechuudha. Kanaafuu wanna kana sadeen irratti namni keenya xiyyeeffatee gaafii akkaataa inni itti argatu irratti hojjechuun irra jira jechuudha. Waa'ee uummata keenyaa irratti yoo danda'e. Tokkoffaan uummanni Oromoo ijoolleen tiyya eessa jirti? Poolisiin Oromiyaa odoo eessa jiru namni biraa dhufeetoo ijoollee Oromoo ajjeesa. Wattaaddarri Oromoo odoo eessa jiru namni biraa dhufeetoo ijoollee Oromoo ajjeesa. Moo kan isaantu fideetoo uummata keenya ajjeechisiisaa jira? Kuni dhaabbachuu isarra jira. Kuni abbaan ijoollee isaa yoon gorfanne, uummanni naannoodhaan wal beekaa yoo kanan gorfanne, lakki rakkinni keenyaan biraati jennee bakka biraatitti, uummata biraatitti, saba biraati irratti namni biraa ijoolluma kanaa yoo ergate dadhabbii nama keenyati malee, dadhabbii keenya malee, dadhabbii warra ijoollee keenya ergatuuti miti. Kanaafuu namni keenya walitti deebi'ee raawwatee, wal mari'atee, wal hubatee, ijoolleen isaa isaaf malee nama biraatii akka hin taane godhuu isarra jira. Kanarra tanan kaasuu barbaadu hundi keenya piroosesii kana keessa wanna darbaa jirruuf, rakkina kana keessa wanna darbaa jirruuf afaan Oromootiin leenji'uu fi barachuu han jedhu jira. Qotiyyoo mirgoo leenjisaniit ittiin qotani, farda leenjisanii yaaphatani, harree leenjisaniit itti fe'atani. Nama garuu hin barsiisani. Namni barateet yaadan guddatee, abshaalee, abbaa qa'ee, abbaa ijoollee, abbaa warraa, abbaa biyyaa ta'a. Akkaataa amma jirru kanatti ijoolleen Oromoo hunduuyyuu hin leenji'e. Warra isaan itti fe'achuu barbaadu, warra isaan hin qotuu barbaadu, warra isaan ergachuu barbaadu leenjise malee uummata keenyaaf akka barachaa hin jirre hubannee raawwanneetoo warri akkanumaan mootummaa keessas teenyee, wataadara keessas teenyee, poolisii keessas teenyee, dahinnatii keessas teenyee, biyya alaatis teenyee haasofnu hin leenjine moo hin baranne jennee of gaafachuu nurra jira. Yoo hin leenjine taane horii taane jechuudha. Yoo hin baranne taane uummata keenyaaf gadi baanee dubbachuu duwwaa odoo hin ta'in hojjechuu, wanna qabatamaa irratti ijaarramuu, uummata keenya gaggeessuu danda'uu nurra jira jechuudha. Poolisiin diinagdeetis kanarratti yoo hundaa'e duwwaadha. Yoo namni jiraate duwwaadha poolisiiwwan kana naasa'uu isarra dandeenyu jechuudha. Kanaafuu utubaan inni tokkoffaan kana. Utubaan inni lammataa lafa uummata Oromootii fi qabeenya lafaa fi lafa keessa jiru. Ijoolleen dargaggoon Oromoo waggaa lamaan darbe kana keessatti Oromoo protestii irratti handu'an lafti keenya lafee keenya jedhaniidha. Waaqnis nama yoo uumu lafarratti akka jiraatuuf. Lafti nu jala jiraachuu baannan, lafti keenya ta'uu baannan, lafa keenyarra jiraachuu danda'uu baannan akka uummataatitti hin jiru. Kadhattuu taanee, hojjattuu gandaa taanee, bakka awwaalaa dhabnee akkaataa itti jiraannu nutti dhufaa jira. Kanaafuyyuu ijoolleen dargaggoon Oromoo lafti keenya lafee keenya jedhanii akkaataa irratti du'anitti lafa Oromooti irratti uummanni Oromoo gaafii guddaa tokko of gaafachuu isarra jira. Lafti irra jiraattan kuni namatti isinii kenne moo keessani? Faranjiitu dhufee isinii kenne moo saba biraa naannoo keessan jirutu dhufeetoo isinii kenne? Eenyu abbaan isaa? Isin moo nama biraati? Yoo isin taatan lafa keessan irratti